Ashama harka fuunee akkam jirtanii kabajamtoota fi jaalatamtoota chaayinaalaa ayyaantu asallaa jiru jalatti argamtan nagaan kuba keessatti silaaqa qabsaniin jechuun jaaladha. Baga jiraattanii baga eeggamtanii yoo na eegdan egaa ka nagaan na bira jiru isin bira akka jiru abdii waan an qabu fayyeroo hundaa nagaa isiniif dhaama. Warri nagaa qabdan nagaa walii dhaamaadha waan ta'eef waaqayyo haa galatoomu nagaa guutuu qabna isiniin jecha. Egaa ka har'a yaadaa fi torbeewwan erga qormaanni jalqabameen booda yuunivarsiitii keessatti barattoota muudannoo adda addaa egaa ka kun waan barattoonni muudannaa barattootaa ta'e kana qabadheen kana keessatti dhufe jechuudha. Kun waan hundarraa iyyuu bilisa obsaan dhaggeeffadha. Muudannoo barattootaatiidha jechuudha. Kanaafuyyuu viidiyoo kana laayik sheer gochuu hin dagatina, dubbiidhaaf hin ariifatina, koomentiif hin ariifatina, yaada hubadhaa isiniin jechuun barbaada. Yeroo baay'ee viidiyoo daqiiqaa 5 ilaalee raawwannee koomentii barreessuu fiigna. Wanti kun waan hundarraa iyyuu bilisa kan ta'e garuu muudannoo barattoota yuunivarsiitii qormaata barana naannoo Oromiyaa naannoo adda addaa deeman irratti muudannoo akkamii akka muudate lubbuuwwan tasabadde waan akkasiisan kan jedhu waan hundarraa bilisa kan ta'e waan dingata uumameen qabadhee kara keessan dhufeetoo jira keessattuyyuu Adaamaan keessatti wanti taa'atu ture baay'ee nama ajaa'ibsiisaa maaliif dingatuma barattoonni odoo uumamaa hin beekin kufaa turan jechuudha. Keessattuyyuu immoo barattoonni obboleewwan musliimaa ta'an quraana qabatanii seenanii obboleewwan kiristaanaa macaafa qulqulluu qabatanii seenanii warroonni akkasii kadhannaa mataa ofii adeemsisiisanii nagaadhaan kara galanii jiru. Namoonni kuuwwan immoo miidhaa adda addaa kan lubbuun badetu jira. Guyyaa gaafsanii ambulaansiin olii gadi namoota yookaan barattoota qormaatarraa olii gadi fe'aa kan ambulaansiidhaan dhaqqabamtee lubbuun fayyee kan ambulaansiin immoo dhaqqabuu hin dandeenye lubbuun darbe baay'ee jira jechuudha. Kun maalidha? Odoo nagaadhaan maatiin gaggeessee baasii tokkoon ijoollee wajjin yookaan makiinaa tokkoon seenanii fattashamanii boorsaa akkuma namaa qabatanii dhufanii dingata oduma dhaabbatanii kufuu jechuun caalaa wanti haga wanni namatti jedhu tokko hin jiru. Kun baay'ee bitaa namatti gala. Egaa kaa'ichiitiin isaa maali? Yeroo darbe viidiyoo tiktookii irratti yookaan viidiyoo adda addaa ilaalaa turre jechuudha. Soorii harreedhaafillee harreen naannoodhaa wanni sagalee baasaa jirti. Isiniin jechuu jaaladha. Kuni maalinni hoo jenne yeroo san qalbiitti tiktookii ilaalaa turre jechuudha. Takka handaanqoo gurraatti naannoo Oromiyaa keessattuu karaa Moojootitti awwaalamee akkasuma immoo zuura Finfinneetitti dhadhaa qabdee dubartiin adda addaa akkasuma immoo hantuuta hunda argaa turre jechuudha. Kana hundaayyuu karaa sooshaal miidiyaa keenyatti finnee akka qosatti illee hookan kun ifannee kun immoo maaf akkana ta'e jennee kun tuffannee dhiisne jechuudha. Seexanni hojii isaa hojjetee kichuuwwan ta'an maatii gaafii yeroo umurii isaanii guutuu gaafii maatiitti uume dhungatanii gaggeessanii reeffitti fe'ameetoo gale danuutu jira jechuudha. Egaa kana maaliif hin dubbachuu barbaade dhugaan isiniin jedha xiyyeeffannaa dhaloota irratti xiyyeeffame kana egaa akka amantii keenyatiin kan baranaa ta'ee jira. Ganaas ni baratu. Ganaa immoo qabxiin hoo dhufe yuunivarsiitiiwwan adda addaa ijoolleen deemtee ganaa baratti dhugaan isiniin jedha. Waan dhugaa jiru irratti hundoofne rabbii keenya laphee qulqulluun kadhanne maaliif nuu qooda keessaa qabna barattoota kana qooda keessaa qabna hoon jedhu namni obboleessa ofiin barsiisne hin jiru, namni obboleetti ofiin barsiisne hin jiru, namni fira aanteedhaan iyyuu gaafa kana qormaata kanaatti keessattuu kutaa 10 fi 9 gaafa ga'e namni hin gwaaggaa 12 11tti darbee qabxii ofii haa argu jechuudha. Namni nama hin gargaarre hin jiru. Sooshaal miidiyaa irra nuyyuu naannoon tokko rakkate hoggaa jedhame gargaaraa jirra jechuudha. Gargaarreetis turre. Kanaafuyyuu akka nuti dadhabbii keenya kanarratti dhaloota abdii egereetidha. Haala kanaan gizee dhabamu dhugaan isin jedha kana caalaa kan nama dhukkuboomtu hin jiru. Sammuu keenyatti xiinxallee haalaallu kana dhugaa yeroo baay'ee wantoota darbamu kana waan xaqaaqqinii yookaan waan xiqqishuutti qabneetoo ilaalla jechuudha. Garuu hojii isaa hojjetameetoo jira. Yaadni isaa guutumaan guutuun dhibbatti illee milkaa'uu fi baatu yaada wayii milkeeffatanii jiran jechuudha. Dadhabbii ofii milkeeffatanii jiran. Amma fakkeenyaaf Adaamatti namumti nu beeknu ani hiriyyumti xiyya kan taate qorumsa kan seente jira jechuudha. Asumaayi ani guyyaa kaleessaa hin dhageenye galgala natti himan jechuudha. Tokko kuftee qormaata irratti tokko kuftee lammata irratti ambulaansiin dhuftee fuutee kanuma duute mana yaalatti damdamattee amma algaarraan kaatu jechuudha. Isuma dhugaan isiniin jedha kun kan Adaamaa keessatti qoramtee ijoolleen Adaamatti barattee Adaamatti qoramanii asallaarrees dhufanii asitti qoraman jechuudha. Kan karaa biraa immoo kan naannoowwan adda addaa naannoo Oromiyaa keessa naannoo adda addaa deemanii qoramaniitu jira. Amma hoo ijoolleen ani fakkeenyaaf ijoolleen asitti beeku ijoollee akka ijoollee 3 waan akkasiitti jechuudha naannoo kiyyaa warri deemanii asitti qoraman.
baay'een hin jiru kanan itti dhiyaadhin isin jechaatu jira kan itti dhiyaadhin dubbachaatu jira jechuudha. Ijoolleen kun waggaa dubbattu takka macaafa qulqulluu fudhattee deemtee akkasuma obboleewwan musliimatillee qabatanii quraana qabatanii seenan jedhanii kanaan kadhannaa goone warri obboleewwan musliimaa ta'anillee quraana qara'anii akkasitti xiqqoo tasgabbiin uumame jedhanii kanaafuyyuu akka amantaa keenyatti biyya keenyaaf dhalootaaf yaa kadhannu isin jechuudha. Akka amantaa keenyatti akka amantaa nama fayyisuu dhaloonni dhugaa bayeetu jira jechuudha. Maaliif achi keessatti warroonni macaafa qabatanii seenan warroonni quraana qabatanii seenan tasgabbii uumanii jiranii kadhatanii jiru. Namni tasgabbaa'ee kan immoo achitti kufee carraa ol ka'uun arganne lubbuun isaa baay'ee ni jira jechuudha. Nama garrama kuni nama ajaa'iba osoo hin ta'in hagam akka oggaa guutuu irratti xiinxalanii dhaloota irratti xiinxalanii takkaantuuta awwaaluun takka dhadhaa lafa keessa awwaaluun takka handaanqoo gurraatti awwaaluun marsanii kana hunda raawwatanii amma ijaan mul'atee jira jechuudha. Kanaafuu isaan dhoksaatti haga kana dhaloota irratti hojjetanii kan dhageenye naannoo biraatti isuma dhugaa naannoo Oromiyaatti irratti dhaga'e jechuudha. Hoo jiraatallee beeku sin dhageessanillee beeku sooshaal miidiyaa irraa yoo dhageessanillee beeku kan naannoo Oromiyaa garuu haala kanaan ture jechuudha. Qormaanni barana ijoollee baay'atu iyyuu. Kanaafuu maalinni kun homaa lolli tokko ka'eetii miti namni kosh walitti hidheetii miti nagumaan oduma dhaabbatanii kufanii nagumaan odoo qormaatarra jiran kufan jechuudha. Kun mee gaafii sammuu keessan keessaa dhugaa waan jettanii too barreessanii beeku ani koomentii jalatti ana garuu gaafii gurguddaa keessatti nagumaan ba'anii amma fakkeenyaaf mucumti keenya kan qorumsa deemetu iyyuu jira jechuudha. Haramaayaa Yuunivarsiitii deemee nagumaan deebi'ee oduma dhaabbatanii harkadhaanu takka keessaa kuftee hin duutee takka ammoo ambulaansiin dhufee fuudhee hin damdamatteedha. Wasa jabu keessa mucumti kee kan uumu tokko walitti fuutee jechuudha kan deemee qorame isaan biraa namoonni lubbuun baay'ee ni jira. Harka caalaa kanan ani na ajaa'ibe as Adaamaa keessatti jechuudha. Adaamaa keessatti ambulaansiin karaa haga dhabu ba'ee jedhan. Ijoolleen keenyumatuyyuu achi jira egaa kaayyoo baay'ee dadhabdee jirti deemeen gaafadhee deetanii yoo ayyamamtuu taatee xiqqoo ishii damdamattee jiraate ta'e viidiyoo wajjin hojjenna achi keessatti maal akka ta'e ishiin afaan isheen sintaa dubbattu garuu baay'ee nama sodaattudha. Egaa ni ayyamti ta'een beeku kanarratti dadhabduudha guyyaa kaleessaa namni baay'eetti yaa'uule jedhanii ani garaan amma dhaquu heda haala kanaan rabbi ishii baase jechuudha. Kanuma duutu ambulaansiin ishii dhaqqabee ishiin lubbuun ishii baay'ee yaalamtee fe'anii manatti galchanii algaarra ciisti. Qormaataa deemtee jechuudha. Asuma Adaamaadha ishiinis dhalattuma asitti asumatti dhalatte asumatti guddatte asumatti mana barumsaati Hawaas Timirti Beetiin Adaamatti qore waan ta'eef achitti qoramte malee jechuudha. Kanatuyyuu ta'aa ture. Egaa amantaan akka nama fayyisu ni beekna. Akka amantaa keessaniitiin dhugaa kadhadhaa rabbii keessanitti warri obboleewwan musliimaa du'aayii godhaa. Dhalootaaf jechuudha. Ganaa qabxiin waggaa dhufe deebi'anii yuunivarsiitii bosonittuu deebiti ijoolleen. Egaa dhugaa dubbachuuf eenyumtuu akkuma biyyattiittuu qabeenya qabaateetti miti ilmoo ofii kan barsiisu jechuudha. Dhugaan isiniin jedhaa itti dadhabee kun qoraan gurguree kun gulliitii gurguree kun kaan ta'etti dhaloota ofii kan barsiisee kanaan ga'e ilmoo immoo haala kanaan dhungattee hammattee gaggeessitee immoo yoo fe'anii saanduqa cufanii fe'anii sittiin galan caalaa kan si dhukkubu hin jiru. Kanaafuyyuu kanarratti dhugaa baay'ee nama dhukkuba rabbiin immoo kana dhaloota hafe immoo rabbiin nuuf haa fayyisu wanti biraa homtuu hin jiru kanatu ta'e jechuudha. Waan biraa ijoolleen kallattii adda addaatiin kan deeman nagaadhaan galanii garuu muudannoon qormaata gubbaarratti kana jechuudha dhalootatti kan kuni baay'ee nama dhiba baay'ee nama ajaa'iba maaliif akka akkana wanta akkanaa ta'ame hin beekamu qormaata irratti ni qoramna jedhanii deemanii qoran itti qo'achaa ba'anii itti dadhabaa ba'anii waggaa 12 daa'ummaa ofiitirraa haga guddina gahanitti itti dadhabanii guyyaa gaafasanii muudannoon akkanaa isaan muudatee ambulaansiin akka bashitaa wayii wasteenisitti barattoonni kukkufuudhaan dadhabuudhaan lubbuun ba'uun haga ga'u kana baay'ee nama dhiba jechuudha. Gaafii guddaa nama keessatti ta'a. Isiniin jechuun jaaladha. Ani kara kootiin waanuman jedhu na wallaalchisee egaa kaamee yoo carraashii wajjin dubbachuu tokkoffaa nama dhukkubsatteettu lammaffaan naasuun ni jira. Sadaffaa immoo sodaa kaameeratti illee ni qabdi. Yoo tolee jette wajjin hojjenna. Mee achi keessatti maal akka ta'e hundaa tokko tokkoon isinii waggaa ibsite ta'e qabadheen kara keessan dhufa.
فيديو كوجو يا هراكنا فكاتا ترتينا فانا قوتني كودا ساقلتو ما سنين جتشا أجا فيديو برات ورتي دبي ترتي غارينا قودا يادا كيسانغارو نمبر بعد ساندوكا كومنت جات ميمال جتان أي فيديو كرمو إرجلال تاني بودا كأنها ألوتا ميمال قوتان جنا مويوج أران نجرا جنا ديمو إجا فلوانا بودا يونيفرسيتي وانا دا ديمو أكا قبتين نفيفي كواني سمو وري قبتين نفيفي مو هنتا أني نبراتو كانون فتلتاو إني سوقاتي كرما كولجي سوقو كنافو يومي بقى ألوتا إسنف كنجرا إسنف كامانتا كيسنتي ألوتا فكرت أسرين جيشون جالدا هندو مجالا متوكم ما في جالا لربي نوها كنو كان الربي وانتا البيسا قبي ديمو كان الربي نورها كفتسو سنين جيشون جالدا بكرتت نغا